Fatih, akasin tadi. Man naat dubbiyewan yaada dummeeftani ebaluun kana naa godhee ebaluuf jedhee akkana tahaa ebaluun kana naa godhee ebaluuf jedhee akkana tahaa waan jedhan takka biran jiru ebaluun kun yoo akkana jedhee waan akkana narraa qaba ebaluun kun yoo akkana jedhee waan akkana na dhorkana ebaluun kun piroomis akkana naa siineera gaafa an seeraan itti naasa'uu baadhe piroomisii kana na jalaa dhiiba hin jiru waan akkanaati bira riili qaxxata qabanee waan haala qabanee raasa. Fatih, wani shinta chubar pada di fama nama nak dapat orang dia please di fama. Dia mau ada turi atau dia nak yang turi shinta pada saya. Ya? Garu orang mau dia balena nasona. Nak yang turi shinta dah Fatih. Bola kau beno. Mana oh? Bakal jangguli di mana gode gaming? Kau janji ya kan? Kau baca boleh nak yang turi shinta dia mau ada. Kau janji ya kan mo? Ma. Ya mau ni nak berbuat apa macam? Boleh sih angkat nama wajasan. Ani jasan nama wajia rakat yang dia redo. Ani kabaja kabasi gali. Daraja kabu. Mat vet. Oi. Ishi orang mau tiada jenara ramen nati. Isara dufte garu an orang mau mungkin cara de wallahi. Sila tahi fatah shinggola. Adi turi garu nagan turi aja. Dia macam zina jalan damal ke siasnya tu ofanya politikan. Wan fade. Jacun bekta amma fakin afna namni khokanu jacha du fami. Sigale wani sangane dia mun ni drami tu fi hakata wan tef. Orang politikan tu ofanya ni kami macam jalan tu diapte. Wali fabein orang mati. Anak apa di gafa Dubai dia mesti le wali nagar gafa kan le wali nagar arum assalamualaikum waalaikumsalam. Oh. Lagi sih? Hah? namni yeroo ammaa baay'een isaa lawana ነገር ብሎ ነው ሰውን ለመመጥ የመባል ነገር የለባት የሆነ ዋና መተለማመጠን ዋንድ ከሲ ብረንጂ ከራቀቲ ዋን በርባደሰን ዳይሬክት ደምቲ ወይ በርባደ ነማ ወይ ፈከኛ ማለት ነው ያብረዱ አናማ ዮን ስራ ፋይዳ ወይ በርባደ ፋይዳ ሰሪፍቴ ወሶ ስራ ደዲን ቀባኒ ፋይዳ ሰሪፍቴ ዋን አቲ በርባዱ እንደሲፍታ ማሊ ፋይዳ ሰሪፍቴ ሲኒገለ namni kamu namni ini persentin olana nakas isino direct Allah kan isi direct faida kana dia sitala mamati kana dia sifan nakas tadi bolla sin tahu berbuat sigale bote awate you don't care isi ke timul la dobi kaki sasi jiro ko fa ibsa nusu so malat ndza wallahi lazim ndza in klib kullum so ayalay namnu dinar gab sigale namni ro amma shamari diyar kala faida afiti kala dir shamara kala mallaka afiti kala shamari diyar kala mallaka afiti kala hundi sa persentin bakkalama bas bada yona yatamarraza bicha duga sinigima hundi ke naba ini shamara takka yo argiti amma faida isirra argatu fjetti kala to ga dunya asiti fi ga mali shamari le dirat wansani isin namun maafi wan direct case isiti ittihim musam ko hafsiti yat sigare kana mali isin jettu barbade hawa way wode fi borgana matketi visa miti visa Dubai visa Canada so borgana masigen na jedeni yo sababbin isi visa sultan ki mabrata visa ke halaya gati mo ticket visa ke mali ke free visa mali ke halaya direct isin kande namnu ndo so kaste idasila taru inu fata akasi kana jiratu inu fata yektani akasi kana tinjirata jirenya kulfata isin sila namu masri jirata jiru akkanu in bakkalanne akka jirenya isi shane jiratu inu fata nama amma kana fana yek dindi kalo indi hede manor achida ከሰውጋ በዚህ ሰዓት በስትሬት መንገድ መኖር አትችልም እንዲ ኩርፋ እየመታ ከኖርክ ነው እንጂ ያስመሰልክ እዚህ ጋር ይሄን እየመሰል ያ መሰልክ ነው መኖር የምትችል
akkasuma yoo wanti biraa jiraatu faayidaa waa wayiitiin hirkatu dhiisne daariitti faayidaa saniif qofa osoo deemne meeqa kenna namtu jireenya gaarii wallahi lazim anna injaaladhaan jaalala bulummaa jaalala onnee qulqulluu ta'e onnee qulqulluu qabu miskiina baay'ee nama rabti nama jijjiirama fakkeenya shamara baay'ee ta'u shamarri baay'een onnee akkasii kana osoo qabaatte jedhee hin nawwaafi onnee akkasii qabaadha onnee daayirektii qabaadha onnee faayidaaf jecha nama dhiyaatu dhiisa onnee namaaf jecha nama dhiyaatu dhiisa waan keessanis ajajji qofa godha qulqulluu namaa namni isa gargaaru baatullee rabbi isa gargaara qulqulluun namaa lafa kanarratti hin gargaaramu hin jaalatamu hin kabajamu rabbi garuu isa jaalata isa kabaja waan gaaris isaaf kara inni hin beekne gara jireenya isaatti ati qulqulluu gaafa taate ilma namaa irraa wallaahi aziim waan qulqulluun argattu ati nama gaarii keessaa taate rabbi biratti hin jibbamta macarashaan kee hin bereedu Ogatiif ni kati sabaa intinaa kan hin argattan irraa barnoota baay'ee fudhattan jedhee yaada itti kolfuun maal jechuun qofa osoo hin taane biik timirti ነው አወቃችሁ ትልቅ ትምህርት ነው ኦኬ ደለጋራ ኦሌ ደደቢያ መገላ ጅራ ይረፋ አመን ዴብዙኒ मेरा केस jirti le waan ta'eef guyyaa afur guyyaa shan tuwaafee fi gaafa guyyaa kudhanii akkas hin deemti warri Dubaay haala gaariin simadhaanii lammataan dhaamsa isin dabarfachuu barbaaddesan irra deebi'ee isin dabarsa akka obboleessa ishee wanni jabeessuu ni qabda mucayyoo kana jireenya isin taggareessaa agartanii laayifii isin kaleessa Sumaalee keessatti dabarsin namummaa keessaa baatee intala namaa keessaa baatee mucayyoon garaa qulqulluu dalaata diilaatuun jireenya akkamii akka jiraachaa turte argitanii jireenyi hunda kennaatu akkasuma walirra jira rabbi jireenya kanarra dabru isiidhaaf gumaachuu akkasuma buleettii keennata akkas baay'ee takka galateeffachuun kan barbaadu ni jiran ijoolleen hanga lama namni na biraa na cinaa dhaabatee waan baay'eedha mucayyoo kanaasiin gahe Dubaay keessatti mana qoricha aadaa Mariam isinii beeksisaa yeroo dhiyeenyatti achi deemtee firii viizaadhaan deemti koontiraataan hin deemtu amma booda kan isii rakkoodhaa miti yoo rabbi laaffisee irraa fayyadamaa warri Dubaay qorichoota garagaraa qeebaatii garagaraa waan akkasii gaafa guyyaa kudhanii akkas booda inshaallah ni deemti akka intala namaatti gadi teettee onlaayinii banattee haala lagattuu hin jijjiiramti kana waan ta'eef fakkeenya irraa fudhadhaa gargaaraa bira dhaabadhaanii sappoorti godhaanii anaaf isin wanni isin qabdaniif wanni an qabnuufillee tokkuma anis obboleessa isiiti isinis obboleeyyan keeyya isinii gale garaagarummaa jidduu kanatti wanni biraan hin jiru anaaf isheen obboleeyyanii isheenis obboleeyyanii isiniif anis obboleeyyanii nuti yoo wal gargaarre saayidii qulqulluutiin yoo waliif dhaabanne rabbi nuu dhaabata kana waan ta'eef eda mooraalii isii bara akka ol qabdaniif dalagaa irratti akka jabeessitanii isinii galee kontiraat kana osoo hin taane firii viizaan deemti firii viizaan yoo deemtu kana dalagaa mana dhuunfaa keessa nama waliin dalatti kanarratti sappoorti godhaanii akka nama sabbiradhaan dalagaa isii milkaa'ina Jangan kamu orang mau dia durang terse anjing coba berbadi kabarana kabar itu rupino bodo lagi abis saya bekerja tadi di sini ada kabu yang video ini sini kadang kompak dia kayak gawe dia bersejarah orang sini kita di sini jalan dah di sini kabaja bota gudu sini kaba ani lebuin unda kesantik anjo gudan jo bek tanam ne gubbola kamale ke sola khawala ko ke gubbola karam